Ashamaa kafuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala Ayantuu Asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan isnaa qaqqabu baga jiraattanii baga eegamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a viidiyoo yeroo darbee waa'ee uffata biyyoota Arabaa irratti kaasee wantoota baay'een dubbadhee jira. Achirratti koomentiiwwan hedduu argeetoo jira. Hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. As keessatti waa'ee uffataa qofa osoo hin ta'in jireenya biyya keessatii fi nuti biyya keessa ugaa jiran akkamiin akka jiraachaa jirru barumsa isiniifis hin ta'a boruufis mudannoodhaafis baay'ee of eeggannoon ta'a wantoota baay'ee qabxii ijoon as keessatti kaasa. Hoonaa danda'ame viidiyoo kana gabaabsee jechuudha. Viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan garaatan sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'achuun gamanumaan affeerraa kooti karma yaada kiyyaa ittiin darba. Egaa ka obboleewwan baay'eenii waa'ee uffata biyyoota Arabaa kanaan abbaa manaatiin mudannoo akkanaa akka qabdan dubbatanii jirtu jechuudha. Galatooma warroonni yaada keessan gurguddaa naa barreessitan hedduu tokko galatooma. Yaada keessan ittan gammade. Keessattuyyuu ijoolleen kaa'anii kan akkam viidiyoo hojjedhu fi akka waan biyya keessa jiru dubbachuurra akkan viidiyoo kana hojjedhu na dirqamsiise keessaa jiraate ta'an ijoolleen baay'een namoonni biyya keenyatti qullaa deemu hin jira. Rakataan biyya keenya guutee jira. Uffata techistuu baasteen kennitu kan jettan jirtan. Ani eenyudha kan jedhu as keessatti illee nan dubbadha jechuudha. Deebisiti asumaan wannan ani akka qabxii ijootitti kaasu keessaa jalqaba irratti waan xiqqishuu fuudhanii kennanii kaameeraa duratti ba'uu ani baay'ee nama kanarratti sodaataadha ani jechuudha. Tokko akkaataa guddina lama immoo ani nama maatii malee guddadheedha. Ani ofii kiyya kaleessaa santu irratti dhagahama wantoota baay'ee gizeen waa tokko nama waa dhabe gaafan argu jechuudha. Ani nama kana hidhee dubbachuu wanta baay'ee natti ulfaatudha. Nama baay'ee gargaarsa waaqayyootiin malee nama maatii malee gaafa guddattu haadha malee gaafa guddattu haamleen kee baay'ee nama si cabuu danda'udha jechuudha. Warroonni madaa akkasii argitan yookaan olloota keessanitti argitanii jirtan. Naannoo kiyya guutuun wantoota amma rakkinaan jiran ni jiran. Ani biddeen namaa laadhee viidiyoo waraabuu carqii takka baasee namaa kennee viidiyoo waraabuu buna bitee namaa kennee viidiyoo waraabuu shiroo baasee namaa kennee viidiyoo waraabuu gonkumaa nama hin dandeenye. Kennaa kootii miti. Tokko nama bu'aa baay'ee dabarse kanan isinitti taasa'u salphaadha. Kanan dabarse garuu danuudha jechuudha. Kanaafuyyuu isa kiyya kaleessaa sanan hooqadha gaafan rakataa argu madaan kee hoo rabbisii qoorse dhala argannaan keessiin qorsuu dhabaan keessiin qorsu madaa keessattuu madaa maatii jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een kaameeraa duuba ni jiru. Kan xiqqaa kiyyarraa addaan qooddannee wanta qabnu addaan qooddannee wanta qabu kennee fi nama biraa darbuu kan hin dandeenyedha. Ayantuu Asallaa hatta harka koo keessaa waan dhabe imimmaan koo kan dhufee waan ija koo na guutuudhaan jechuudha. Akkuma afaan hin dubbadhu garaan kiyyallee waan danda'u sababbiin isaa madaan qaba waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanarraa kan ka'e akkuma amantii kiyyaatittis akka rabbiin koo na barsiisettis maalinni kennaa ati harka mirgaatiin kennitu harki bitaa kee akka hin beeknee jedha. Tariitii gargaarsa piroojeektii namni dhaabeetoo namoota gargaaraa jiru eeyyen abbaa sanbichaa miti kan gargaaru waan ta'eef sooshaal miidiyaan adda addaa haa gargaaru jedhee bakkeetti baasee namoota rakkataa viidiyoo waraabuu danda'a. Ani immoo nama akkasiitii miti ani waa biddeen tokko yoon qabaadhe biddeen gimmaasha yoon namaa kenne kana mirgi kiyya kennu bitaan kiyya beekuun qabu naafis hin ayyamamu jechuudha. Hookan dhaabatu nama humni danda'ee dhaabata gargaarsaa dhaabee nama gargaaree namoota kana gargaaraa jechuu bakka san humni kiyya hin geenye kun gaafa tarii ta'uu danda'a boru har'aafan isiniin jechaa humni koo har'a hin geenye waan ta'eef har'a garuu ishee kiyyarraa qaburra gaafa namaa qoodu gongumaa abaluu rakkataadha abaluu akkanaa viidiyoo nama fidee waraabuu waan akkasiisan gongumaa hin danda'us gochuus hin danda'u jechuudha. Maaliif bakka abbaa sanii tan dhaabadhee of laalaka gargaarsa rabbiitiif malee namni ilmoo hin qabne meeqatu namni haadha hin qabne jechuudha meeqatuyyuu karaa irratti kufeef meeqatu gufateef meeqatu rakkina irraa ka'ee namoota hin taanetti walitti makameetoo jireenya hin taane jireenya ceebbaa jiraachaa jira. Isinis naannoo keessanitti argaa jirtan anis nan argaa jira jechuudha. Gargaarsa rabbiitiin an nama guyyaa har'aa kana ga'ee nama carqii ofirraa qayyaru ta'ee nama gargaaruu dhiisu carqiin lama qabu tokko kennuu dhiisu isinitti fakkaatina kaameraatti hin baafne. Lama immoo maal jedhaa
sagalumti waaqayyootu isa biddeen ofii keetiin nyaanne waan ati obbolee ofii keetii fayyadamne obboleessa keetii fuuteen kennin jedha. Carqiin baay'ee carqii wasan keessa carqii namoonni uffatanii gadi ba'an jira. Carqiin halkanii jira. Carqii wayyoo qabu baasee kenneera. Isa sinitti argisiisuu miti ani. Kanan baasee kennee kana namaafan kenna jedhee kophaa kaayee sinitti argisiisu tokkomtuu iyyuu hin jiru jechuudha. Hin danda'u dandeettii akkasiin qabu. Sababbiin isaa isinitti irra deebi'ee toni ganaa waa baay'ee dubbadha waan ta'eef wanti keessee kan daangessu waa baay'ee ni jira waan ta'eef jechuudha. Kana haala kanaan na hubadhaa. Fakkeenyaaf anamma obboleettiin tokko isiniifis barumsa hin ta'a. Ijoollee lama kophaa ofii guddistu yeroo kana qaansiraan hin jiru. Hojiin bakki itti socho'an hin jiru. Kanas socho'asa wanti jettoomtu hin jiru. Yoo hojii dhaabbataa mataa keetiin qabaatin hookan oddoon mataa keetii ta'ee hoolaa, lukkuu wantoota adda addaa kana horsiisuu irratti yoo hin bobba'in namni tokko namni waasii godhu namni tokko homtuu hin jiru jechuudha. Namni akkasii sun hin jira karaa kaameraatitti hin baasu. Ani baasuu wallaaleetii miti. Namni kun waa'ee kaameraan beeku. Odoon irra fidee of cinaa godhee namni kun waan akkanaati jedhee hookan namni kun itti cabuu danda'a, hookan itti gammaduu danda'a. Ture namoota kana nama kanaan erga wal baree jechuudha. Haadha kanaan erga wal baree haati kun baay'ee natti dhufu. Wannan kaa ta'eef hookan wanta ta'e ani baay'ee asirratti baasuu hin barbaadu. Akkuma dura isiniin jedhe jechuudha. Garuu maal inni haati kun jaalatteetti miti ijoollee kan kophaa guddisaatoo jirtu. Egaa yeroo baay'ee nuti waan of eeguu qabnu abbaan manaa keenya barachaa jira jenna. Abbaan manaa keenya akkana jenna. Ati teenyee barsiisnu baay'een keenya jira. Obboleettiin kun ishii fuudhee ka'eedha abbaan manaa ishii kan barate. Baratee gaafa xumuree hojii qabu achumatti hafee jechuudha. Asuma magaaluma kana Adaamuma keessa taa'ee ishiin immoo asuma naannoo keenya kanatti rakkattee ijoollee qabdee teessee jechuudha. Egaa obboleettiin intalli ishii jechuudha. Intalli waggaa 14 mana barumsaan seenne. Maskaramii darbe ana kanatti keessan barre. Anamma fakkeenyaaf fulbaana darbe akkanumatti kan abbaan irra jirre haati qaansiraa hojjettee turtu haga dandeettii kiyyaa waanan godhee fi akka mana barumsaa kana deemu godhee ni jira jechuudha. Ani kaameeratti baasu waanan hin barbaanneef daftara sanis basee abaluufan kenna kunooti jedhee as kaameeratti baasu wallaaleetii miti. Waan guddaa ta'eetii miti. Isa xiqqaa hookaniin immoo gana namoota waan hin taane karaan taane kara miidiyaa fiduu shaggaa miti. Kan jedhu irraa kan ka'e jechuudha. Obboleettii kana ergaa maskaramiin darbe yookaan erga fulbaanni darbe akka daa'imti kun hin baranne dhagayan jechuudha. Daa'imti waggaa 14 dhagaa. Abbaan garuu hojjetaa mootummaa ta'e fuudhee niitii qaba, ijoollee qaba, magaalaa keessa jiraata. Isheen garuu waggaa 14 guutuu mana barumsaan deemne daa'imti kun. Magaalatti namaaf kenneen ture jette. Magaalatti namaaf kenneen ture. Hin barsiisne irraa fudhatanii warroota hojjettoota. Akka carraa ta'e daa'imti kaawwaa balleessuu dandeessi mana barumsaatti deeskii irraa kuftee maal jedhanii ishii sukkumsiisanii ogeessan erga sukkumsiisaniin booda koo daa'ima kee fudhadhu nuti barsiisuu hin dandeenyu waan akkanaa taateedhaan itti himan waan gootuun qabdu haadha sabassabdee galte biddeen qofa laachuu fi dandeessi manni barumsaa mana mootummaatidha yoo kaffalame yookaan qarshiin waggaatti birrii 100 kaffalame 100 miti summuniin tokko ilma namaatiif bishaan ittiin waan waraabbattu yeroo dhabdetu jira jechuudha. Ergan ani walitti dhufnee walitti makamne hagam beeku saniin dura waan dabarsite beeku malee kana qabee kara miidiyaa bahuu dadhabeeti miti. Ayyaantuun ofii kiyyaa ofirraa hafee osoo hin ta'in hir'ina koorraa wantoonni hin dalagu baay'ee ni jira. Wantoonni kaameeraa duuba hojjetu baay'ee ni jiru. Isiniin jechuufan koomentii keessa waan arginu namoonni baay'een qullaa deemuun jiraniif rakkataan guutee jira biyya keessa waan jettaniif eeyyeen ni jira. Mana hin jiru obboleettiin kun asitti daftara dhabuudhaan iskiriiptoo bituu dhabuudhaan caammaa wayyaa wantoota baay'ee barbaachisa ilifoormiin jechuudha ilifoormiin barbaachisa gubbaa jalaanii shurraabii jalaan kaawwachuun barbaachisa kana guuttee fiitoo garaa isaanii ijoollee kana lamaan nyaachistee garaa isaanii alatti daftara ta'e fi ilifoormii bituu fi dhabuudhaan mana barumsaa waggaa 14 daa'imti kun waggaa 14 jechuun nama kutaa 7 kutaa 6 biyaansi kutaa 6 kutaa 7 barachuu dandeessudha jechuudha. Daa'imti kun asitti mana barumsaa odoon baratiin jiraachaa jirti jechuudha. Kun iyyuu hin jira. Amma fakkeenyaaf waaqayyo hona gargaar bara dhufu guutuu koorraa odoon ta'in hir'ina koorraa wantoonni yaadu baay'een hin jiru. Isan sadama qabee kara kaameeraa dhufuu kooti fi miti akkanatti akkana godhee wanti dhoksaan ati gootu dhoksumatti siif ta'a. Tarii maa namoonni kuni nama gargaaranii maa kaameeratti ba'an jechuu kooti miti. Fakkeenyaaf saamunaa takka bitee
haadholee dadhabanii buna bitee sukkaara kiiloo takkaa buna kiiloo takkaa qabadhee festaalee doon qabee bahe na eebbisuu dandeessu sin garuu inni olii hoo waan kanarraa jaalatanii bal'inaan namoota baay'ee odoo ekonomiin koo murteessee annama akkasii ta'ee qabaadhee namoota akkasitti gargaaru ta'e okay achi keessatti haamlee argattanii isinillee sheerii godhuudhaan chaayinaala kanaa sheerii godhuudhaan laayikii godhuudhaan chaayinaalli kun waggaa kaffale ittiin namoota tajaajiluu danda'a. Akka argaa jirtan chaayinaala koo laayikii isaatu argaa jirtan ani laayikii naa godhaa hoo jaalattaniin jedha malee maaloo sabiskiraabii haga kana na galchaa sheerii haga kana godhaa jedhee hin beeku hoo isinitti tolan jedha malee jechuudha. Maaliif odoo isin sheerii gootanii obboleettii kana odoo daa'ima kana jechuudha dhala konaa taati dhala kana odoo barsiisee bakka tokkoon ga'ee guyyaa gaafa tokko dubartiin takka haati tokko waan akkanaa naa goote bar jechuun hin oolu. Anis jireenya koo keessatti namoonni baay'ee shoora guddaa taphatan ni jiru ejaa ta'eef jechuudha. Daftaraan haa ta'u, kaaniin haa ta'u, deeggarsa afaaniitiin haa ta'u jechuudha. Hararra dhaabbadhee namoota san ijaaran argamu akka seenaa itti kaasatan isaan eebbisa jechuudha. Akkasitti eebbifamuu hin danda'a. Maaliif odoo isin qarshii keessanuyyuu miti viidiyoo kana chaayinaala kan odoo guddistan ta'e namoota baay'ee waa'ee wayyaa kanarraa kaasatan dubbadhe namoota baay'ee tajaajiluu dandeessan karaa cina galaatiin jechuudha eebbifamuu dandeessan isinuu gatii odoo hin baasin jechuudha waayifaan ofiif itti fayyadamtanii bilbila itti fayyadamtanii odoo viidiyoo irra butuu baatan nama viidiyoo kee odoo fideetu asirratti maxxansee ilaali viidiyoo baay'een irra butamaadha akka jiruun jechuudha chaayinaalli kiyya odoo ji'aan kafale ji'aanii miti ji'a lamaanuyyuu odoo kafale namoota baay'ee namoonni nyaachisu ni jiru naannoo kiyya hatta namni bishaan nama fakkeenyaaf jeerikaaniin meeqan bitama birrii lamaan bitama namni jeerikaanii tokko bitachuu dadhabu ni jira naannoon ani jiraadhu keessatti jechuudha. Kanaafuu odoon ittiin tajaajila isinuu eebbaa argattanii wantoota baay'ee ni jira naannoo kiyyatti kaameeraatti baasuu waan sodaadhufiidha rakkataan guute dhabameetii miti hojiin akka barbaadden jiru hojii mataa keetii yoo uummatte malee baatee qaasiraan hojjedha nan qacarama akkasan ta'a mana kiyyan ittiin hooggana jettu hoomuu hin jiru. Kanaafuyyuun isiniin jechaa ture yeroo darbillee jechuudha. Maaliif lukkuun horsiisina oddoo keessan keessatti oddoo mataa keessan yoo qabaattan jabaadhaa mana ijaarradhaa hundumaa ol manni murteessadhaa jedhee oggoota darbe kanaan isinitti bu'aa turillee kanaan waan an argeef na argisanii jirtan gallaan carqii kiyyan jenne kabajaa kiyyan jennaan asawaa haraa lukkuu asitti horsiisaa horii achi oofaa oddoo kiyyan mooyyuu biqiltuutti dhaabaa kaan godhaa waan jireenya biyya keessaa argeefidha jechuudha. Kanaafanii isinitti illee akkasitti dubbachaa ture carqii qofaa miti. Carqiis immoo kan namaa kennu jira kan namaan kennu jira fakkeenyaaf carqiin halkan ittiin bultu jira. Carqoonni adda addaa warri durbootaa dhiisaa warri dhiiratu hin beektan kan gadi baasee odeessuun faayidaa hin qabu wantoonni namaa laattanii jiran wantoonni namaa laanne hin jira. Achi uffata san keessa jechuudha baay'ina uffataa san keessatti olaaltanii turaattan wantoonni namaan keenya danuun hin jira waan ofii kiyyaa fayyadamne tokko jechuudha. Kana isiniin jechuun jaaladha malee namoonni biddeenuma guyyaa dhaban isiniin jedhe bishaanumatti fidachuu fi biddeen guyyaa akkana nyaata dhabamu danuun hin jira. Wanni hin dubbanne danuun hin jira karaa kiyya dhufanii hoonamni natti haasa'u jechuudha akkana hidhee kanaan isinitti naasofne danuun hin jira. Kanaan isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuu isiniifis barumsa ta'a. Akkasuma immoo yoo isinitti tole yoo jaalattan ta'e yoo kaameeraa dugda duuba kiyya namoonni baay'een namoonni biyaansi waan xiqqoo waan guddaa nu danda'eeti miti waan xiqqaa namaaf qoolu ni jira jettanii yoo amantan jecha kiyya kanarratti yoo amantan ta'e viidiyoo kana laayik godhaa viidiyoo haga dhumaa laalaa yoo isinitti tole sheer waliif godhaa chaayinaala kana guddisaa yoo daftara amma fakkeenyaaf akka dhaabbataatitti mucaan waan abbaan irra hin jirre tokko akka dhaabbataatitti hirrina kiyyarra guutuu kiyyaa miti hirrina kiyyarra dhaba kiyyarra bitee barsiisu ni jira gaafa tokko dubbanne asirratti bahee akkana jedheen dubbanne amma dhiyeenya kana caammaa lufarraa hin qabu yaa rabbi na gargaarii caammaa kana bitee akka laadhuu fi jechaa kan jira karaa irratti nan arga ijaa ta'eef jechuudha nan hordofa barumsa isaa daftara biteen iskiriiftoo bitee irsaasii bitee barsiise waan ta'eef jechuudha. Kana yoo guddiftan isin anaa miti isinillee namoota san gargaaraa jirtan jiru zuuraa kiyya namoonni baay'een kan mana barumsaa dhuunfaa jenne mana barumsaa mootummaa yuunifoormii bitanii ta'u amma ganni dhufe fulbaanni ji'a 3 bichaa ta'e ji'a 3 kana keessatti odoo chaayinaala kan guddistanii nama 3 odoon daftara bitee nama 3 iskiriiftoo bitee nama 3 odoon yuunifoormii bitee isinillee eebbifamtan ana qofaa miti. Kan akkasitti naa hubadhaa isiniin jechuun jaaladha obboleewwan koo
dudda duuba kiyya ba'aa baay'eetu jira. Ana bichaa miti of bichaa miti. Wantoonni baay'ee wantoonni yaadu jireenya koo qofa osoo hin ta'in jireenyi baay'een kan nama hiphisu gaafa nyaattee kara tokko kan kooktu dhuguma gaafa namni dhufee seenaa isaa sitti himatan abbaa sanii laattee manatti ilmoon isaa akka beela'u gaafa sitti immoo odoo nyaattee uyyuu garaan keessa hin quufu an akkasiidha. Fakkeenyaaf mana koo dhuftee haali tokko gaafa biddeen kenneefii nyaattee kaatee akka inni mafuulli gaafa biddeen nyaattu namni rakkataan biddeen ijoollee manatti obeelofte qoonqoon isaa baay'ee gadi fudhattuuf nama sanirraa hubatte odoo biddeen san kaastee ol keessee deebitee nyaattee quuftu. Dirqama ijoollee saniifis waan jiru irratti gootee erguu fi qabda malee jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Rakkataa dhabameetii miti guute anuma biraa guute cinuma kiyya yookaan bukkee kiyyaa guutee jira. Isiniin jechuufanii haala kanaan haala gaarii boona hubattan Please chaayinaala kana guddisaa. Ana qofaa miti dudda kaameraa duuba wanta baay'eetu jira. Wanti hin dubbatamne baay'ee jira. Rakkataa baay'ee jira. Dhiironni waggaatti toluu baate keessattuu warri qaantiraa hojjechaa wal fuudhee gaafatti toluu baate dubartoota dhiisee deema. Ijoollee lama ijoolleetti sadii baay'ee of jaalata warroonni dhiiraa jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Har'a namichi kun daa'ima waggaa 14 gate mana isaatitti yoo shiroo gaarii nyaate ijoollee isaa mana barumsaa dhuunfaa barsiisu ayidoon nu amiroo akkamii akka qabu. Boru daa'imti kun yookaan rabbi ishii gargaare kallattiin taane rabbiin ishii gargaare bakka gurguddaa ishiin ga'uu danda'a jechuudha. Gaafa san hay abbaa koo jettee kana miidiyaatiin illee baatee namoota baay'ee barsiisuu dandeessi. Kana na hubadhaa haala kanaan isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo tan hin jaalattan jedheen abdii qaba. Jaalattanis hojiirra naa oolchitan jedheen abdii qaba. Bakka jirtatti nagaa naa ta'a.